Haftaabii dabar. Shamarraa arsii ofirratti. Shamarraa dhagee ofirratti. Haftaabii jaa. Isa abbaa mana abbaa lafaa bichaadha bara ijoollee arsii kun baaleen minaaminiin kun hin salamtu ko jarri. Jarri ko abbaan barbaade guruppii hidhee jiran saluu bara. Abbaan barbaade kottuu sin karaa jedhee hordaatti hin galchu. Kanaaf ijoolleen biyya biraa haftaabii taa'ee shamarran keenya ammoo waan qabatu sumurii baabbuu. Shamarran jimmaa waa qabdi hin qabdu. Wanti siin qabdu yoo qabaatte birrii kuma 200. Waggaa 200 achi teessee kuma 200 qabdi ta'u. Akkana rakkanni. Teera goona gaan. Isin maa hin namni muudii isiitti qaba dakkaamaa goonni keessan barbaade ka hamma yumitu mana hordaa isiitti galcha garuu an wallahi kan dhibu kana bara. Hanga yoomitti ummanni muudii isiitti qabee isin hirkaa muuxuu tokko isin muduraa godhan jedhee. Wallahi isuma dhugumaa an dhaqee na dhibdaniittu ala na isin keessan kun naagameera si na dhibdaniittu. Inni kan kottaa guruppii ebbisiif na jedheetu yoo hordaatti galchaa bula ijoolleetti. Gabbaatee erbeen gochuudha madaamiir kaafute birri madaamiir xallaafamaa qaba lamaa fuute. Amme kaayisaaniitiin maqaa maaliitiin maqaa ustaasaatiin amma na kenneera. Gaafa rakkattee birrii isaa mula dhabdee ustaaziin kee tokko duudee lama siin gannu haadha godhu. Duudee lama hin jiru. Ati gaafattee dhabdee moo naati tabbadaa sharmootaa licha. Haadha rabu. Maarkoo rakkataatti fakkaata naati dhisaaf. Maarkoo kadhataatti fakkaata. Nugusaan haadha rabu. Ani ko isuma sin dakkaamaa goonni shamarraa barbaadanii shamarraa keenya saltanii fixan dura dhibiyaa taphata. Dadhabbina jira jechuudha. Amma tokkoffaa maal godhan alammoo muudii isaa asirratti maqaa ustaazaatiin birrii maqaa mubaarik musammaatiin ammana maqaa Neymar Fuadootiin ammana Neymar bakka ammana maqaa kootiin maaf keenya maal kun sitti agalu hordaan sitti agalu naa galu maal maqaa kootiin gahee tarabbii itti kennatta malee albaatiyuu. Inni ti maqaa Neymariini kumeshaan kenneera jechuudha inni. Wallahi guutii kee argina okkee modeelii fargaadha wanni isaa fayyadu kun abaaramaa. Innaati tibbada. Adaree fargaattaan innaati tibbada. Adaree qabirii isaa ulgaartaa. Sharma. Adaree fargaanaatti fakkaatan tortoraa adaree bisikii bitataa fakkaata. Gaafa isa uummanni qabbaree galee adaree fargee dhalti. Taphtaan godha gaas. Yookiin deemaa ta'u kan taphtaa godha sitti bira afaan Oromootiin. Moortuun duwwaan galgalaan keessaatti yaade haddammoo. Tokko garee keenya 50 kennite. Amma yaa biyyaa taap godhaa irraana darbata balaan isin darbatu bismillahirrahmanirrahim na jala sin darbateen yaa habitu bismillahi xaragabii dhufa jala. Amma laa gar tokkooni guruppii keessatti nyaatamti shamarran jimmaa qofti. Shamarran biyya biraa keessan jirtu. Amma inni zuumii keessatti ol bayee akkuma shankanneera kuma digdama kenneera jedhu shamarran jimmaa qofa. Maal jannanni keessan kophaadha. Jannanni keessan kophaadha. Si warra jimmaa kuni Oromoota biraarraa adda maaltu adda sin godhe gootummaan keessan birrii madaamii fuudhanii kennuudha. Birrii madaamii mishinti beetii keessi qanii kennuudha. Sadaqaatti si lakkaa'ama kun warabbal kaabaan lakkaa'amu habiibti wallahi lakkaa'amu sobanni. Inni achirratti duniyaa sitti dhangalaasu jedhamu kun womanni sitti dhangalaasu seetanii. Isa achirratti jechuudha rabbiin qabeenyaan namni sitti dhangalaasu rabbiin maal akkana sitti dhangalaasu isa dhuman qabne sana sitti dhangalaasu inni kana taaru kunoo. Qoy inni sii kana taa jiru kun ofiin kadhatu isaaf oo kadhatamaadha birrii. Inni dhibiyaan kadhamana. Maal maqaansaa waa himtuun jedhan. Tonqaayin kan namaa hin horta ittee himti kan ofiitii daaraa dheeran. Ofiin kadhatu inni isaaf oo kadhatamaadha birriin silas. Maal fakkeessaa nu geessitu rabbii rasuuliyaati maal fakkeessaa kana rabbitti muudii qabdu moo namatti muudii qabdu wallahi isa dhugumaan jedha rabaran ani koosa dhugumaatti bar. Amma immoo eessa geeffatan? Dhaggeeffadha. Gaafa namni saamamuu barbaade jechuudha saamamuu jammare. Ustaaza dhufa. Ustaaziin tokko asirra bayitaa. Maqaan Jimmaatiin birrii 80,000 50 kenneera. Maqaa
isaatiif taati damma kennirree. Maal jira shari'aa haaraa bahimoo? Mee shari'aa haaraa bahimoo? Quraanaa ergame immoo jecha akkanaa kun jedhan eessaa fuudhame sila? Sababa dha Rabbi. Ilaalaa siin tani maal? Insha'Allah namni shan gargaaru. Namni shan qofti. Namni shan qofti yoo gargaare Rabbiin isiinuma barakaa keessa kaa'ee fi nama sana fayyisaa bara. Yookiin nama sana aafiyaa deebisaa fi yookaan immoo birriin dalateedhaaf. Wanti Rabbiin yaasu munii kanatti dabaltu hambisu waan jiru. Isa kaan isa Rabbitu bukkee jira bara. Ati gargaarteedhaaf ati gabbaatee kuma dhibba kenneeraam. Kuma mana kenneeraam. Kanaafu amma immoo laayivii irratti bahe. Laayivii irratti gara ittiin qorqanu dhaban jedhan zuumii inni achi keessatti guura akka guuranii tokko alana immoo isa geeffatan feesbuukii irra geeffatan. Aminaa Hussein birrii kuma 10 kennitetti maasha Allah obboleettii koo. Shamarran immoo waan akkanaa jaallatti waan waa ho'isu. Ani koo akka shamarran biyya biraa maaliif muudii hin galle? Shamarran Jimmaa maal taatan isin horii. Abbuma barbaadu ishii taphata. Abbuma barbaadu sadaqaadhaayi. Sadaqaadha ni kun wallahi warabbal Ka'aba sadaqaatiin lakkaamu. Yaa Habiibti Naayimar Fuwaad sareedha jedhi. Yoo dhuguma kayriitti si lakkaameen dan ati jannata galte jechuudha. Wallahi an sareedha. Ilal. Sareedhaan. Maaliif yoo jette? Maaliif jedhii na gaafadhu? Maaliif wanti kun anuu sadaqadheera maaf hin jenne? Maaliif kayriitti na lakkaamne jedhe? Jechuudha dee. Wanti inni kayriitti si lakkaamne maal beektaa? Tokkoffaa haati kee qixxaarraa kun nyaataatti. Lammaffaa uffata gaarii uffattee hin jirtu. Sadaffaa firaasha gaarii irra ciiftee hin jirtu. Abbaan kee jireenya gaarii hin jiru. Abbaa kee firaasha gaarii irra ciifattee hin jirtu. Mana gaariitti ijaartee hin jirtu. Awwal gaalii akkan hudduu keetti isoo kan naamne naati tubbadaa sharmuutaa jechuudha. Akka asin bilookne jechuudha. Baya jira sitti mera afaan nagaati. Si argaa jira sati ergaatu bara. Isa kabiree inni kayriitti si lakkaamu xayyib. Meenaa deebisaa kana keessa. Ummata fakkeessee bulu hin barbaadu an. Isa kami inni haadha ofiitti mana gaarii ijaaree ka'ee ankuma diigdama keenyeera jedhu kun. Jannanni miila kee haadha jala caalu hin jiru. Miila haadha kee jala caalu tokko illee hin jiru. Jannanni amma haati kee du'aa isii gootu tokkittii wanti sii ga'u jiru. Yoolaa ustaaza 99 fidee dardartee du'aa isii kanatti wallahi kara jannataan baatu na amani. Haadha keetii akkasitti jirtu waa tokko kennitee warabbal Ka'abaa sii milkaa'u wayin jiru. Kayriin tokkollee itti siin qabamu. Maaliif haati kee agabuu bulaatti kaa? Haati kee waan uffatee citaa marfee hodhattee bulaatti kaa? Maaf sobdanii fakkeessitu se? Na argaa kana maaliif hojjettu isin warri shamarranii? Qoy. Amma Feesbuukiidhaan isin shaakaluu jamarran amma hordaa siiti galchuu jamarran maal godhan? Maqaatu poosatama waan ta'eef anis kuma 10 ergeeta maqaa koo poosachiisa. Ani kuma 10 ergeeta maqaa koo poosachiisa. Haadha keetii maal haadha keetii natti daawwalta dullattii haadha keetii naash tibbada. As keessaa baatee natti daawwalte tokko jechuudha. Fannidha. 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 Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu jechuudha.
Amma ani beekanatti dawwalani. Jira Amiiraati fakkaata. Amiira jirra kan itti dawwalan kun Amiira. Amiira jechuun itti gaafatamaa alaqaa guruppii qaqamsaa jechuudha. Maamilti dawwaltu laa kan hin dubbannee fi akka hin albaanee fi wallahi nan albaa. Wallahi nan albaa. Dhaggeeffadhu yaa sharmuuxitti sittan himaa. Yaa sharmuuxitti hadha maqaan koo hafoosatamuudha. Kuma 10, kuma 5, kuma 20 maqaan Imarootiin, maqaa Fuwaadootiin. Michuu innaati tibbada simbiloo qabee kan haadha keetti biloo kee argeettamti. Nama san biloo kaa argeettamti. Teekar. Inni akka jedhamu kuni dhaggeeffadhaa sitti hima. Yoo na haati jechuudha haadhattii rabbitti fuudhee haadhattii isii cabdee guddifte sana jechuudha. Namni yoo haadhaan taane eenyuufuu akka inni taane tan beeka kaa'e. Soba fakkeessaa dhiisaa baakii. Sin hudduu qullaa gaafa dhuftan biyya meegarishiinitti fiiddu. Meegarishiiniin naqaan waggaa 20 fayyaa biyya ala taa'ee kee meegarishiinitti fiigaa albaateeti. Umurii hammam jiraateeti. Umurii hammam jiraachuu fixayi. Umurii hammam jiraachuuf ammas immoo meegarishiinii dhattee ammas dhattee waggaa 5 jaatu keessaa achi dhiinni si dhaabbatee gaafa biyya galtooti. Inni si dhaabbatee raala koo. Kana beektaa boo beektu. Isin hin qollaaminaa. Hin oqqaaminaa agarsiifannaa dhiisaa. Fakkaatas taasisaatiin mana kenneera. Maqaa mubee kootiitiin mana kenneera. Maqaa Fuwaadoo kootii na Imaroo albaatii kootiitiin mana kenneera. Birriin akkam isin raafe boo. Haadha keessa kan quusite boo. Obboleessa keessa kan quusite namaan qixxeessite. Inni si achirratti of agarsiisuudha. Ammana kenneera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aayinaa godhaame haadha kudha du'aa dhukkubaa birrii 15,000. Kuma 15 sanatu haadha keetii ergite hin fayyiti seenu. Habiibti dhaluu hin barbaachisu. Dhaluu hin barbaachisu. Du'aayinaa godhan maqaa babbaa kottitiin babbaa kudha duraa bichuu dhukkubni dhukkubaa. Birrii 20,000 achirratti albaate sanatu faasarii keetii kennite. Nyaata gaarii hoolaa gaarii qaleetu nyaate hin fayyaban. Ilmi namaa nyaataan hin fayyaban. Kan hin beektu moo beektati? Hin oqqaaminaa isin fakkeessuu dhiisaa fakkeessu nama fakkeessuun jaalladhu baqalaas karaa sana. Wallahi an ummata fakkeessuun jaalladhu. Du'aayin kan tamaa cimaan. Yaa Rabbi abbaan koo fayyadu. Waa takka wanta akkasiin jiru. Wanta akkasiin jiru. Habiibti wanta akkasiin jiru. Birriitti ergi hakimaa deeman waa mana hakimii gaarii. Kanaafuu otoo ati wajjin cinqamtu otoo du'an qadaadha. Assalamu alaikum. Lakkii sheekiin du'aa eegoon anaaf haa qadaan. Bee wallahi jedhu. Samaayiidha malaayikaan bu'ee du'aa eegoon nafan Habiibti wanti Rabbi qadaree noolu weetu. Fakkeessuu dhiisii. Qadaadha kalas. Yoo malaayikaan kan bu'ee du'aa isii godhe wallahi guyyaan Rabbiin dabarse tokko hin darbu weetu. Hin darbu. Fakkeessuu dhiisaa. Fakkeessuu hin barbaachisu. Amma isin amma mufii suuqii irratti haaraan jijjiirameera. Sumayyaa abbaa machaa abbaa maaloo sila maqaanii waa biraati. Amma maqaan dur kaamilaa qamariyyaan kun ambaruun kaamilaan kun ambariyyaan qamariyyaan kun sila si sumeelaa viidhaa susulaa viidhaa susuyeelaaf chikiyeelaaf kween sifu kween jimmaa kween giiftirree ምናምኔ መቃን ከኑ ማንፖሰተማ በቃ ፌስቡክ ላይ ተከና ያርጉዋል ኩን ሰሚራም ብር የምነከንቴት ማሻአላ ረቢ ስራ ጃለት ረቢ ስራን ጃለት ይናደኮ እንጃለት ውስጥ ከነ ረቢ ማብጃለተማ ሚ ማብጃለታ አቶ ፊጌት ይፉገር ብቻ አረባ ጀሎ ጃር ተበር ገርብጭ ተኮ ማለፈ ካበዱ ዳዋ ከና ያ ብርፋችሱ አትዩ ሲብ ከነ ማራው ፊጌ ከነ ማራው Ila akkasitti garbatate kaate haadha keetii ergitu birrii. Qalbii si haara galfachiisuu caalaa wanti addunyaa kanarraa si fayyadu hin jiru waan. Addunyaa kanarraa wanti si fayyadu addunyaa kee kan bareechullee haadha keetii bara. Fakkeessuu dhiis. Feesbuukii irratti namni sagal koomantii sii kenneef birqii miti kun. Birqaa dallam. Namni miidiyaa irra jiru kun dhiyoo du'aa isii godhe jannatan galtu. Wallaahi jannataa miti jannataati hunda gartu. Maal fuula gartama? Karaa sanan baatu. Mortu. Fakkeessuu dhiisaa. Hanga sana jechuudha. Otoo haadha keetii birrii 10,000 bitee jechuudha.
yaa haadha koo bura dhaabbadhuuti du'aa hinaa godhi beesii kanaan jette akka tokko jireenyi naa ta'uu didaa aboo rabbiin sii laaffisee habiibti kana caalaa haadha koo caalaa wanti jireenya kun asirreessu hin jiru rabbii wajjin qabaatteef miti yaati ko kanaafuu haadha koo wanti naa caalu hin jiru du'aayisis hardii kanarraa ustaazii yoo walitti qabama du'aa hinaa godhan amma kan haadha kootii ruubii naan ga'u yoo fakkeessuudha yoo of agarsiisuudha dhaqee birrii mana kenniree maqaa akkanaatiin birrii mana kenniree maqaa nama yeroo ta'e mana kenniree maqaa ustaazii ibsaatiin mana kenniree maqaa yoo ta'e mimmi mi hullee jee inni kun hordaa ofitti galchaatta malee rabbiin biraa wanti itti argatu tokko jiru warabbal kaabaa kaayiriitti siin lakkaamu na amantus dhiiftu sane dhugaadha ani ittiin bada jecha koo kanaan warabbal kaabaa haadha keetii nyaata gaarii nyaattee hin bulle haadha keetii lafa ciisaartuu warabbal kaabaa kaayiriitti siin lakkaamu haadha koo na amani na amantus dhiiftus jannanni miila haadha jala haadha koo namna sirriitti 10,000 kennite si faarsus waa tokko si gaasiin dabalu habbaa tokko jannata siin galchu jannata maali jireenyuma keessiin sirreessu malee kana akiraarii si boo duniyaattu siin sirraa wallahi jireenya haadha keetii sirreessuu qabdaa tokko fa jireenya haadha keetii gaafa sirreessite rabbi sii sirreessa haadha koo na amani ati jecha koo na amani yoo haadha qabaatte jechuudha wanti kana caalu hin jiru yoo gargaarsa ta'e immoo naafti baay'ee jedha ijoollee nutu argaa oola barra akkata waa baay'ee hin dubbadhu isa anamma yeroon akkana jedhu nama saddaqannee miti ani bara takkaa takkillee rabbiin koo na ragaa agarsiisee nama saddaqeen beeku an takkaa saddaqachuus dhiiseen beeku hamma rabbi na gargaara jechuudha. Si galee kan hin saddaqadhu sun immoo waan anarraa hafee haadha koorraa hafeen saddaqadhu kan haasaan. Yoo kana hin taane kayiriitti na lakkaa'amu iyyuu haadha koo jagabuu jirtu akkamitti kayiriitti na lakkaa'ama yaa. Sakami ninni jataatti na lakkaa'amu yaa. Amma qalbii haadha kootii ara galfachiisuun ga'u. Sanii sadaqaan sadaqa bada. Zimmeriituma kenni jedhu rabbiin. Zimmeriituma waan qabdu kenni jannatatti himtata kenni jedhu. No, never. Sumurii tokko ati kennitu rabbiin barakaa keessa kaa'ee waa guddaa godha jechuudha. Malee isaan 20 kennanii. 50 kennanii Aminaan. Aminaan madaamii jala sitti akkuma 20 kenniteedhaaf wanti dabaltu wanti kanaaf hin jiru rabbiif. Habiibti qollaamuu dhiisiiti. Mana faazarii keetti qalamii galchiif. Tokko. Manni Arabiyaan majlisii sammuu jedhamu kana itti biti. La alba'uun booddee ta'u. Kana rakaatii booddee ta'u. Si galee bor bakka itti kuftu hin qabdu. Bakki itti kuftu haadha keef abbaa keetii bar. Kanaaf afuuffaan hin barbaachisu jechuudha. Gaafa sirraa hafee gaafa haadha kee irraa hafe sadaqaan. Malee sadaqaatti siin lakkaa'amu waafiitti. Maal akka dhufuun barbaachisu alba'uun hin barbaachisu sobanii bar. Wallahi billahi turgumaa hin jedhu. Ammalaa yeroo akkana feesbuukii irratti dhangadalaalee gotaa kaa. Kwee namiraan birrii 5,000 ergiteetti fi naffisaadha. Yookiin immoo abbaa ta'e kennamirraan. Mubaarik kolma kootu yookiin hundi na dhukkubeedha akkuma dhangadaa muudii qabuudha jechuudha. Mubaarik obboleessa keenya moo jedhamee jechuudha. Waan qabnu fuunee madaamiir ka harannee fuunee itti goonee yaa hojii keenyaa xiqqoo muudii barba biraa isiitti qabama shamarran koo isin malee wanti kenneef hin jiru Mubaarakiis eenyuunu kan gargaara shamarraa qofa bara dhiirri tokko keessa hin jiru dhiirri yoo lakkaa'amte parasantii sadi xiqqoo qubaan lakkaa'amuu hin danda'ama isin warra shamarraa kana maaltu isin itti fuudhee amma jannata bitachuufi anis borgulukoosii harkatti kaa'adeen dhufa. Ani immoo Ameerikaatti akka muufan jedheetan immoo ammas madaamiir kaa guura na ergaa. Naan ergin bismillaahi rahmaan rahiim naan ergin bismillaahi rabbisii sadaqaatti siin lakkaa'ina erginaan. Maamna argitama? Maamna argitama? Haadha kee beela baafteetta dura haadha keetii afaa gaarii afteetta kan irra darbitee ana argitu. Moo jannata galuuf na argite? Jannata galtanii tuundi keessa naan ta'e.
Waan kana fakkeessuun barbaachisu laali. Fakkeessuun barbaachisu. Mubee kana dhaqee baay'ee jechuudha. Si madaamiir kaafunaa natan jechuudha. Isii xallaafamaa qaba lamaa jedhama. Gaafa torbii lama mubee kuwaa dhufee antaraan Mubaarakiif taraa biyyi jedhe. Hanga yoomitti namni muudii isiitti qabee hordaa isiitti galchaadha. Way shamarroche. Isin ikkoo rabbumti jechuun abbachi hamarachiisu malee keessan kana dubbachuu hin barbaachisu ijoollee. Wallaahi anis antaraa biyyi fi taraa maalmoo tokko jira turre mal. Soba moo kun? Wanticha immoo soba akka ta'e durii ni dur. Zamaan yeroo masana himnaa achuma annani mee kanatti kee balaantti buusee maaliif akka jetta soba maa fira keessa faaraa kee barbaade no faaraa keetii miti kaa inaan faarii ishee tokko bayin dhokee ati siras gargaarsa keessa hojii jirta moo kan yaalbaatu maa inni ati jaazaa buusuu number 1 dubartii gabbuuftee shaakalaa ooluu number 1 waan akkanaa keessa sin jirtu si naqinati waan akkanaa keessa. Kanaaf an fakkeenyaaf isinii kaasee malee immoo birqii miti jechuudhaan. Isin yeruma hunda jechuudha. Guyyaa tokko ani kusadhee radeenya gargaaraa isin jedhee beekaa garuu. Argumaa isiitti maal? Yoo na gargaaraa hidhee fuuldura keessan taa'e rabbiin na ajjeesu achumaan. Assalaamu alaikum. እናታችሁን ላ ነገር ጋራ ሲኛል ፋኪው ተካስ ነገር ጋራ አይደም ይወድኩ ሰደስ ይበደኝ ጀቹ ዮፍሪ ኮና ከምሲሱ ደደበ እንበርባዱ ነንዱ አመለ ማሊ ፈወተኒ አባን በርባዴ ሙዲ ሲት ቀባዶ ኮፌ ገዳ ወላሂ ሰድጉማ ሲኛ አማሞ እሲን ማፈሽ ቀበጡ ያለቱ ቆይ ማንን ምሽሽ ካባቱ ያለቱ ላይ ፕሪቲኩሪሽኪ ኮሜኩሪሽኪ ኒሪብሌ መከመኘ ምኞ ጆጆጂ ጎጆ ወላሂ ወላሂ ምን ብርዳኒ ረብጅ በባከ ፊጆ ቢ ፕሪቲኩ መክደሽን ከኒራኔ ከናፉ of eeggadhaa asuma dhummata tekar barbaachisu jechuudha haadha dhabu amma zuumii keessatti fa'i jechuudha amma ijoolleen keenya gaafa biyya galan sumuu hin qaban amma ijoollee arsii immoo deemaa dhala sin ijoollee arsii fa'i meeshaa marraa arsii dhala deemaati bakka kanaatti shawwadaman jarri maqaa ustaazatti birrii tokko kenneera kan jettu jiru achi keessa bara ijoollee wajjin keenya assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu jedhamee odeeffamee rasumaan ni shashiichi madaamir ka fuudha beekan namoonni wallahi shashiichi madaamir ka bajeegu na fuudha mu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum nyo yo lege ko farga bara yero goota jira goota jabar bada jannata umfate shabarran jimma ko farge jannata kana hinuma umfatani barjarri shabarran jimma o isimmo batalay shabarran jimma isin hinuma umfatani wallahi jannata sayif dimne bar Sintu guutuu nu isaan galare. Shamarran arsii isaan galti. Shamarran jimmaatoo guutte. Akkana. Asumaan irra baamee rageessiirra. Ustaazii yookiin keessaan na dubbisanti yookiin akkaawuntii keessan erga fayyee rabbii jedhaatti jambii jedheen kuma damii wayi kenneera kuma 15 kenneera. Jara jimmaa keenya ni jijimsi haa godhu bismillah irra baarree. Bismillah jijimsi haa godhu. Kanaafuu dhuma laftanii barre. Hin heerumtanu yoomuu. Teessaniituma ustaazanna fuudhu fayyadanii fayyadee jiru amma zuumii keessa kan ustaazanna fuudhan olee fayyadamu taa'ee birrii kennu jira jajjaa gibira gabbaru jira gibira kutii gabbartaadha kun gibira shaakalamuu gabbartaadha teessee ilmoon namaa yoo manxaarii tokko itti maraatti ati gibira sakaanii gabbartaadha kun kan akkasii dheefee keessa rafuu jira sa'aatii 24 immoo keessa kan taa'u jira haati dawwallaa jilaan kaaf haati isii deessa dawwallaa jilaan kaafne jira. Maaliif isaan naa fuudhanudha. Gaafa gargaarsi ho'i ka'e inshallah birrii kuma 40 kenneeraane maqaa ustaazii akka usaan jaalatanii naa fuudhanu. Maa yoo si fuudhan jalatti si galchuma isaan malaayikaa dhamoo
ربك جرا سلا وري حاتمنا استاذا جنة قلتي قرانيه جرا سلا نكنا البوت نكنا يوجرا تاي نافدا tokko amiirina fuudha amiira maal darasaa maaltu ustaaza godhe ana afaan keessaa na bayi ustaaza jira malee ko ustaazni bakka rakkaan dhaabbatu bar ustaaza jechuun ko ustaazni darasaa daddabar darasoota warra qaraa sana achi keessatti isin ustaaza tumti nama kula wallahi qara ustaaza tu amma tonke kula wallahi qara albaaseedha ustaazna imaar maasha Allah rabbisin irraa jaallatu inaan balaa isin na godhamela joollee umti kun isin tayan adduman ka'ee nabiyyi ta'a rabbi akkana jenne bar rabbi koo kana jenne bar rabbini akkana jedha bawaa fi isin jenne bo jenne ka quraan takif jiru kun bar hatta nooru wal kaunu aadaadhaaf malee wallahi ta'u nawama nama qara'ee ijoolleen limblo yaani faaraa ishii fakkaata lasa ustaaz daabboot amma akkamitti ustaaz daatu musaa ta'u kunoo kanatti tolu fayyifanii ustaaz daabboot yaadnaan moortu amma akkamitti nama ta'an kanatti kanaafuu jechuudha batalay shamarran jimmaa keenyaa isinii jannata wallahi ma dhuunfattan lakkii warabbal kaabaa kana sanan baatu tokkoon kee kana sanan baatu na amantus iftu shamarran arsii moo meedee miilaani mana ana jedhe shabeetti jaarratte mana apartaamaa ta'e jettu jaarsa kan barbaaddatte ruuti bar filattee kan jimmaa keenyaa biyya kana miti re silas waan jiru neeppaadha zuumii keessatti fite usraatina fuudhu jedhee maasa dhiirtee suma akkana imaaruu durii keessatti ne rumiisa sii wayyaadha ko isaa wajjin irra jalatti galtaa biifti gaafa biyya galee torbii tokko ga'u soqolatee kee kanni Kadang gede jabak abak Fatimah jedhame nama dubbisuudhaan maalish dhiifama naa godhaa nama dubbisu jedhame albaamu jechuudha. Gaafa kudha firii tokko eessa dhaqaan? Eessa dhaqaan? Meeqa ishiin hin dhaqaan? Maal immoo ammoo suurii deemuu kan? Yeroo isin dhaqxee suurii geessu guruppiin sun bade. Guruppii inni isin keessatti godhamte sun badeera. Yeroo isin biyya galtu mitoorkiin hojjetu achi keessaa baddeetti isin zuumicha keessaa. Kaalis mitoorkiin qabdu namni si yaadatu jiru saalii hangal teetii moo kaamila hangal teetii namni yaadatu karaa nagaa deemne namni durin jiru hudduu qullaa biyya galte jechuudha haadha keetti nafni haadha kee gargaarte abbaa kee gargaarte abbaa keetti nafni obboleessa kee gargaarte obboleessi kee haadha sirra da'u dhattee immoo haadha kee irra bettetes yeellaatu moosayyuu wacii kennaa ittaan jiraan yeellaatu dhaqi jiru achuma keessatti kuma kun ijaa kenneera kuma kana dura bakkeedeera yeroo biraa dhaqii fudhadhu. Fuck you. Dhaqiitii jaruma amma Facebook irratti kuma 50 wajjin laxxafamtee kuma 10 kenniteesi rabbisirraa jaallatu rabbisirraa maal ta'u deemi jara gadhiisan sana poostii keessaa naqi barreessi birrii kana deebisaa jedhiin sii deebisuu gaafas akkanatti hawaara taftee dhumtan ijoolleen shamarran jimmaa isin bara katti shamarran arsii moomilee maalala hundinuu abbaa appaartamaati haadha koo yoo xiqqaata jarri yoo xiqqaate qabeenya makiina lama bitu qabu jarri waggaa 5 biyya ala turran isinoo sen sadaqaatti fittani qabeenya keessan sadaqaatti fittani rabbi sinirraa jaalatu isin bar jannata galtaniittu bar isin kan jannataati shamarran jimmaa isin jannatal firdoos wallahi jannataati wal nagartu haadha koo na amantus dhiiftus ustaaz ibsaa miti malaayikaa yoo dhufee irra taa'ee du'aa isii godhe jannatan galtu wallahi na aman hin galtu maaf galtama hojii keetiin galtaa biifti amma namni koo namni fayyadu eekaa du'aa eekaa tamuuf jiramu inni hin jiru bakka cufame masgamni isaa addunyaa maratti hojii keessi galcha jannataa biifti sobayin sadhugumaa yoo dubbanne ta'e al tokko du'eera kalaas wantu hunda isaa masgamni isaa kedda'ameera jechuudha minem asfallige jechuudha yoo haqni nama irra jiraate akka namaa irraa kaffaluudha kana malee wanti gochuu dandeessan tokko illee hin jiru bakka assalaamu alaikum dhugaa rabbii isiitti bad ilaa amma shamarran jimmaa isini shamarran biyya biraa ol baatee shawwadamtu guruppii irratti of agarsiisuudha kuma 15 kenneeraan kuma 17 kenneeraan mana kennaa du'aa eeggaddaa maqaa fu'aadoo kootiitiin maqaa neemaroo kootiitiin kuma mana kenneera maqaa kuma loo kootiitiin kuma 20 kenneera
Maaliif boosa? Appaartaamaa isa kam Jimmaan keessatti kaafatanii isaanii sadaqaa kennaru kan ittiin jedhee. Maal kun jedhee makiinaa isa kam haadha isaanii mana biillaa isa kam haadha ofiitiif ijaartee kaatee kana sadaqataatti laatan talli kun. Huwwi dachennaa goggobuudha. Tidaarii isa kam qabattee mana kee ijaarrattee mana tolfattee kaatee ilmoo isa kam argatte umuriin kee hudduun si baheera. Heeruma isa kam heerumteetu iyyuu ati haadha golbaatee inni kenniireem. Hudduu qullaa namni si fuudhu hin jiru haadha koo. Dhugaa rabbii sitti mo'an. Hudduu qullaa namni si fuudhu tokkollee addunyaa kanarra hin jiru. Bareeduu miti araba fakkaatu qotu. Munaalizaa yoo fakkaattee dhufte laa. Ganzaba malee namni si fuudhu hin jiru. Sunnaadha shan. Shamarraa waa qabdu fuuchuun immoo sunnaadha. Sunnaadha bar. Sunnaa. Maal nuti ergamaa rabbiitii gadi moona. Ergamaa rabbiitti hordofna nuti. Isaan tujjaara fuudhanii barreeffama. Sunnaadha. Shamarraa waa qabdu fuudhaa jechuudha. Sunnaadha Allahu Akbar. Inni keenya ammoo waa tokko qabu. Zuumii keessatti godhateera laa hin qabu. Na argaadhaa dhufee keessi yaabee maqaa maamaa mubaarikooti nama mana kennee. Maqaa kaamilooti nama mana kennee. Maqaa naimarooti nama mana kennee. Jedhu jechuudha. Sumuuniin tokko harka jiru. Haadha ta'u yookiin immoo haadha kennee bodhaqee haadha irra taa'u gadi. Haati si yaaddofti haati si deesse si yaaddofti bari'ooti waan qabne. Dhiisi abbaa manaa kee. Abbaa manaa kee jechuun orma bar. Ormatu dhufee fira siin ta'a. Abbaa manaa kee dhiisi inni kee obboleessi turuun si jibba wallaahi billaahi na amantu dhiisu san. Obboleessi kee dhiirri si jibba. Maaliif gaafa inni dhukkubsatu sumuuniin gargaarree kaate? Eenyuun gargaara turte? Saasa gargaara.